Viidiyoo kanaan immoo onlaayinii irraa maallaqa hojjechuudhaaf yookiin hojii onlaayinii kamillee haa ta'u hojjechuudhaaf wanta isin barbaachisan step steepidhaan isiniif qooda. Har'as viidiyoo gaarii kana isin qabadhee dhufeera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofuudhaan namoonni onlaayinii irraa maallaqa dalaguu barbaadan yookiin immoo maallaqa hojjechuuf fedhii qabdan steepiin ana har'a isiniif qoodu kanarra dhaabattanii gara itti aanutti waliin deemna. Har'a wanta onlaayinii irraa maallaqa hojjechuudhaaf nu barbaachisan keessaa wanta muraasan isiniif qooda. Namni tokko onlaayinii irraa maallaqa hojjedha jedhee gaafa yaadu yookiin immoo hojii onlaayinii kamillee hojjechuudhaaf tiraansaakshinii dirqama nu barbaachisa yookiin immoo maallaqa ni fudhanna ni dabarsina yookiin namaaf ni ergina ofiis ni fudhanna. Kana gochuudhaaf immoo wantoonni peementii ittiin goonu yookiin immoo ittiin kanfaltii fudhannu yookiin immoo kanfaltii raawwannu jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf wantoota kana keessatti wantoota nu fayyadan keessaa jalqabaa wantoota peementiidhaaf yookiin immoo kanfaltiif nu gargaaran isiniif tarreessaa. Kanfaltiidhaaf akkaawuntiin nuti qabaachuu qabnu namni onlaayinii irraa maallaqa hojjetu tokko inni jalqaba inni qabaachuu qabu baayinaansii qabaachuu qaba. Baayinaansiin yeroo ammaa kanatti isa salphaadhaan isinii kaasa jechuun isa baay'ee salphaa ta'e Itoophiyaa keessatti karaa salphaadhaan banachuun itti fayyadamuun ittiin maallaqa daddabarsuun kan nu tajaajilu keessaa isa baay'ee salphaarraa gaafa ka'u inni baay'ee salphaan baayinaansiidha. Baayinaansiin salphaatti baayinaansii aappilikeeshinii baayinaansii pileestoor irraa buufannee akkasumas naashinaal ID keenyaan verifikeeshinii isaa hundumaa xumurree itti fayyadamuu dandeenya. Guutummaatti 100% irarii takka illee kan hin qabne jechuudha. Isa kana koomentii jalatti naaf barreessaa yoo baayinaansiin akkaataa baayinaansii baratan yoo barachuu barbaadan isiniifan fida viidiyoo isaa jechuudha. Namoonni baayinaansii hin qabne taate jechuudha. Baay'ee simbil kan ta'edha. Baayinaansii qabaachuu qabna jalqaba irratti. Baayinaansii yoo qabaanne doolara bituu akkasumas gurguruu yookiin immoo gara akkaawuntii keenya yookiin gara akkaawuntii baankii qabnutti dabarfachuu dandeenya. Maal fayyadamnee baayinaansii fayyadamne jechuudha. Peementii kamiyyuu nu raawwachuu danda'a hanga ta'e. Inni kun isa baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan karaa akkasumas maaster kaardii wal qabatee baay'ee akkaawuntiinis hedduu nu barbaachisa. Lammaffaan baay'ee akkaawuntiidha. Baay'ee akkaawuntiinis akkuma kana simbil kan ta'e baay'ee akkaawuntii kireet godhachuu dandeenya. Karaa baay'ee salphaa ta'een erga kireetii godhanneen booda maaster kaardii karaa baay'ee argachuu dandeenya. Hanga ta'e 100% yoo ta'u baatellee kanfaltiiwwan tokko tokko nuuf raawwachuu ni danda'a. Akkasumas nu gargaara. Baay'eetiin hedduu ni fayyada jechuudha. Keessumaa gatii gadi aanaadha yookiin immoo maallaqa salphaadhaan bitachuudhaaf yookiin immoo doolara bituudhaaf yeroo baay'ee baayinaansii caalaa baay'eetiin hedduu gadi aanaadha jechuudha. Gatiin karaa sanatti gurgura. Dabalataanis kanneen biroo jira jechuudha. Kanarraan kan hafe garuu bifa aashii ta'e yookiin immoo karaa qaxxaamuraatiin biyya keessa teessanii akkasumas koodiiwwan biyya alaa fayyadamuudhaan biyya keessa teessanii PayPal akkaawuntii bifa salphaadhaan banachuu dandeessu. Baay'ee salphaadha. Yoo guddate kan inni isin barbaadu VPN qofa isin barbaada jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan akkaawuntoota akka Baabitii, Baayinaansii itti dabalee PayPaliin hedduu nu barbaachisa. PayPaliin biyya keenya keessa teenyee PayPalii argachuu ni dandeenya. Isa immoo tooftaa nu barbaachisa jechuudha. Keessumaa hojiin onlaayinii kanatti milkaa'uu yoo barbaadan tooftaa isin barbaachisa. Mala isin barbaachisa. Mala gaafa hin jedhu tooftaa fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf PayPal akkaawuntii ni bananna yoo ta'ate biyya keessa teenyee koodiiwwan biyya alaatiin koodii biyya keessa hin taane yookiin websaayitii biyya alaatiin ni bananna yoo ta'ate maallaqa muraasa irratti galchuudhaan immiidiyeetilii irraa baasuudhaan akka kanatti tooftaa fayyadamne PayPal akkaawuntii biyya keessa teenyee fayyadamuu dandeenya jechuudha. 100% sirriitti ni hojjeta ofii koo itti fayyadamaa jira jechuudha. Yeroo dhufutti isallee viidiyoo isaa isiniifan hojjedha yoo fedhii qabaattan akka isiniif hojjetamuu barbaadu. Sanaan kanaan ofii kiyyaa fayyadamuu dandeessuun isin jedha. Wantoota akka kanaa qabaachuu qabna. Wantoota akka kanaa wantoota tiraansaakshinii adda addaa ittiin gaggeessinu dirqama qabaachuu qabna. Kana osoo hin qabaatin karaan ittiin onlaayinii irraa hojjedhu karaa yeroo baay'ee waan raffiikii ta'an kanneen akka karaa adda addaa isinii kaffalamaa, teeleebiriin isinii kaffalamaa, akkaawuntii keessaa irratti isinii ergamaa kun hundi isaa feekidha. Yoo fedhii isaa ta'e qofa si erga. Immiidiyeetilii garuu ofii kee wisdiroo godhattee baafachuu kan dandeessu akkaawuntiiwwan kana akka kanaa yoo qabaattedha. Kan akka Baayinaansii fi Baayibiitii akkasumas OKX ta'uu danda'a. Wanta adda addaa ta'uu danda'a. Coinbase garaagaraa jiru jechuudha. Isa diiteelii keessa galuu hin barbaadu. Inni biraanii doolara kallattii adda addaatiin hojjechuu dandeenya. Sooshaal miidiyaa qabnu kamiinillee yeroo ammaa kanatti yeroon kun yeroo diijitaal maarkeetitti sooshaal miidiyaa qabnu kamiinillee maallaqa hojjechuu dandeenya. 100% ni dandeenya. Telegiraamiidhaan hojjechuu dandeenya. Feesbuukiidhaan hojjechuu dandeenya. Yuutuubiidhaan hojjechuu dandeenya. Tiiktookiidhaan hojjechuu dandeenya. Kanammoo fakkeenyaaf Tiiktook irraa koinii ni arganna yoo taate koinii sana karaa PayPalii baafachuu dandeenya. PayPalii biyya keessa teenyee bananne jechuudha. Inni kun gatteessanii dhaggeeffachuu gatteessanii barachuu isin gaafata malee wanti inni isin gaafatu akka illee hin jiru. Kanaaf wantoota kana atleast qabaachuu qabdu jechuudha. Inni biraan onlaayinii irraa maallaqa hojjechuu yoo barbaadan iskiilii qabaachuu qabu. Iskiilii fedhe haa ta'u
Kana gaafan jedhu beekumsa qabaachuu qabdu. Waan ta'e wayii beekumsa qabaachuu qabdu. Yoo xiqqate minimum bilbila keessan fayyadamtanii akkamitti online irraa waan tokko hojjechuu akka dandeessan akkaataa itti fayyadama bilbila keessanii beekuu danda'uu qabdu. Dabalataan barumsa kompiitaraa yoo qabaattan hedduu isin fayyada jechuudha. Barumsa kompiitaraa yoo qabaattan hedduu isin fayyada. Barumsa kompiitaraa jechuun sooftiweeroonni waan adda addaatiin wal qabata. Kun akka isin gara teekinooloojiitti dhiyaattan isin gargaara. Inni biraan afaan hanga ta'e yaaluu danda'uu qabdu. Afaan Ingiliffaa kana yookiin immoo afaan Ingiliffaa hanga ta'e afaan teekinooloojii waan ta'eef hanga ta'e yaaluu danda'uu qabdu jechuudha. Isa yaaltan taanaan gonkumaa waan fedhe haa ta'u, haa xiqqatu, haa guddatu maallaqa hanga ta'e online irraa hojjechuu hin dadhabdan jechuudha. Iskilii qabaattanii tiraansaakshinii kan ittiin gaggeeffatan yookiin peementiif kan isinii ta'u akkaawuntota adda addaa qabaattanii dabalataan immoo iskiliin jiraatee afaan hanga ta'e dandeessan taanaan kana dirqama piroofeeshinaal ta'uun isin irra jiraatu jechuudha. Yeroo ammaa AI'n jira tiraansileet goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Googilii fayyadamnee tiraansileet gara barbaannetti goonee itti fayyadamuu dandeenya. Yeroon kun yeroo teekinooloojii waan ta'eef hanga ta'e afaan teekinooloojii kana afaan Ingiliffaa kana hanga ta'e danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kanneen qabdu taanaan na amana weebsaayitoota hedduutu jira maallaqa kan nuuf kanfalan akka hojii muraasa nuuf kennanii hojiiwwan sana gaafa isteep biraan nuti hojjennu hanga ta'e hanga kaardii moobaayilii keenyaatti guuttachuu dandeenyu yookiin immoo hanga wayifaatti bitachuu dandeenyu hanga ta'e maallaqa kan nuuf kanfalan ni jiru. Kun immoo isteeppii jalqabaati. Adeemsa keessa garuu gara itti aanutti tarkaanfataa deemna waan ta'eef isteeppiin inni xiqqaa fi inni baay'ee gadi aanaaf salphaa ta'e warreen amma isiniin jedhe kana qabaachuudha. Warreen kana ni guuttan yookiin immoo warreen kana warri guuttan ulaagaa kana warri guuttan maal hojjedhu eessaa eegal warri jettan immoo yaada keessan komentii barreessaa. Akkasumas warreen akkaawuntoota kana keessaa takka illee hin qabne banachuu warri barbaadan immoo viidiyoo isaa isiniif maxxansuu danda'a. Viidiyoon hojjetamee waan jiruuf itti fayyadamaan isiniin jedhaa. Nagaan laayikii akkasumas biroon kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.